Ishee gaariidha jechiifne yaa. Naannoo fee farroon fedhee yaamtitisni naannoo kanaan walii masaa wallaali kanan qulqulleessitu mijattii kan. Obsa. Obsa. Mana kan jirtu joo mijattiin kun. Haala goota. Berapa? Antura nama kan lupa. Nagaa jirtu? Oh, Nagaa jirtu? Naguma. Fayyaa nagaa. Maal isa tadi? Anoo ada warraa qofa qabaan deemanaa isheen immoo gibbii baasee deeme maal nagaa mana barbaadde? Laki maal naguma no dhufee amma si dhabee as deebi'ee adi soddoma mi raafatte? Soddomicha geesse? Adi soddoma. Anoo nan dagadde? Innaa amma kun immoo ada warraa qofa qabaan deemannaan ishee anoo achi karaarra achi buteen deebi'e anoo maalan godhadhee qabadheen jiru. Mee amma ka gootu? Akkasichuu kedhiisiiti? Naa qopheessi nan dhufa. Haa ta'u maara isiniin qophaa anoo immoo qabadheen jiru boorumatti naa dabarsaa ka. Naa qopheessi amma nan deeba nama nan tura. Haa ta'u gaanoo isiniif bidaan jooriin adara. Nan dhufa no. Akka gootanii isiniif bidaanoo jooriina. Deebi nan dhufa amma hin turu. Maal deddeebiin hojii jedha. Maal jedhee kan gubbaa soddomni kiraa manaa jedhan jedhe namichi kuni. Akka nama tokko hin qabne beekamoo mana kana gibbii kana baay'ee kana kudhan dhufa guyyaa tokkotti. Kadhaan gubbaa sana taanaan namni akka itti waan ciniinnee walluu hidhamne kun qaaruun goggogee kaartaa qabu hin fakkaata. Haadha manaa duuba akka itti halkan guutuu wal fajaatu. Ati maal godhee buutee waa tokko waan nyaatanoo jiru waan nyaatanoo jiru akka itti nyaati manaa na bulchi. Isa iyyuu immoo guyyaa si'a sadii afur dhufa guyyaa tokkotti. Maal namichi kun hin jedhe. Waan barbaade haa ta'u wantoota taa'ee mana eega maal nama dhufu. Maal kana? Namni gara kanatti bahu jiru. Maal goota gaadha? Biyyitees waan gootu hin qabdu. Ofuma bedduu bukaa jaanjee. Nama jaanjeenis. Nan dhaga maali isheenis natti? Katti nyaatte? Tola ishee? Obsa. Tuma jirtuu qaamamtiin gaama naqa sana mana hin jirre. Maal nana ilaala waattu? Maal nama taa'ee mana sumusun mana gaafa ta'in taa'ee yaada. Deebitanii? Nan deebe maali? Nan deebaa qopheessi jedheeranii? Amma ola seenee gadi yoo hin teenye gaaddotti isa dhaqee argattee deebitan amma sin dhugaa waaqayyoon jedhe. Reefu yoon ola seenee kun ola taa'umsaa irra ifadhin teenye. Amma kana iddooti sin karaa magabaaba gibbii kootiin abbaayee yoo jettanii kun qodaa sassaabbadheen ba'am. Kana iddooti isaa argattanii kun dhugaa waaqayyooti. Obsa! Tolaan jedhaa zeebitee deebtu sinii. Anoome gaafati ol seentu seera mana kirayii kootii jedhee sitti meera. Sasittaa seeranii? Asabteetta sun. Waa'ee shintibeetii immoo beekta gaa shintibeetii hunda isaa sittaa seeramma nama biratti sitti haasa'u malee achumaa masaa kun waan hin taanedha. Diidatti adda amma udaan diidatti adda kun akkas tooreessitee diidatti adda udaan. Isa akkani maal godhu amma hunda isaati sirriiman hojjettu. Inni adduu keessatti maal keessa isaa laalte? Amma simmee yoo gada baadiyyaatti dhumee sitti gannu waa'ee jireenya magaalaa hin beeknu. Diidatti adda kana maal ani ijoolleedhaan kan itti diidatti abbuu namarraa su barbaadanis immoo amma dhugaa waaqayyoo bishaan jarkaanii tokkitti namni torbee tokko ga'amoo qoonqaa dhumanii silumaa dhumtee itti haadhumtu itti akkuma uummata booranaa akkanuma bishaan dhumnu barbaadde moome. Amma natti nurgufameen. Anoo beeka haadha manaaf akkas inni jalatti naaftanii kan akkas galgala ganama dhuftanii na guddan beeka no. Oduu qoraan natti taasisaa oduu. Amma naa fidime qarshii koo fidi. Amma immoo dhagaawwattee deemte kan duuteessa argadhe reega. An boorumas ni barbaada maal isin? Agiidhaan laa fide amma si duukaa dhaabadhee haasaa kee hin barbaadu. Booruma naan keessanii maali gaa dhugaa? Maal isin maaf garaa namatti jabaattu akkatti? Booretta asii amma naa fidi. Akka gootani? Goota ta'a gaa warra ollaa kun namicha ollaa kanaa tokko naqeessanii gaafadhaati namoomsaa seetan beektuni isa ollaa kana. Zumaraan naqeessanii fudhataa kamaan immoo qabadheen jiru isheen qabusoo kun warraa koo fudhatee gara gabaa deebisanii jedheera. Hojii dhiistee gandarra joorta. Maalti moo siilaata amma kana jajjaa ganduma namaa joorta maalti siilaata?
Mee Maal lakkika. ganda joorta maal makiinaa bulchiinsa magaalaa sitti fakkaata ganda joorta maal odhan fiiddanaa jettanis. Mee bayi barbaade sabaa kana gadi buustaa fi iddootti fidduu hin beeku. Taa'a fi fidaanoo dhaqi. Maal achumaan. Eenyumoo naa laata namni na jaallatu. Anoo naman gubadde maal waaqayyoon jedhe namni maa akkas garaanatti jabaata anoo namatti garaan jabaadhu eenyuutu immoo naa laata gaasuma abbaa koo dhaqeen moo'essa abbaa koo immoo dhaqeen argaree mee namoota saaman deemee gaafadhaa ka namoota jirtu nagaa jirtu nagaadhaan fayyaa nagaa jirtu Maal saalee? ani immoo malatan sin argadha seene akkuma jarraa malatti sin argadhe malee Dhugaamo? dhugaa Anoo karaa iyyuu deemaan jira beektama kunoo kaawaan jira. akkasini maali uffattanii qophooftanii kaatanii ittu sin Nagaadha maal saalee intatoo mul'attu dura? Anoo jira maal eessan dhaqee hojii mana oola. Qaansiraa kana hin oolan hin argitu maa kunoo kan uffannee deemnu hin argitanii. Akkasini noori taa'e ka. Anoo taa'u nan gala kunoo abbaa gibbii keenyas abbata kan jedhanii beektanii. Isumatti dhufee kiraa manaa qofi darri soddoma ledha asitti qabee fuudhee akkas na godhaa oolina. Dhugaamo? Dhugaa rabbi. Maal har'uma harri soddomani har'aaf kana gidduutti maaltu darbee nan kana si cinqa? Maalan beekanii duutumma kudhan dhufa guyyaatti kusiyaa kudhan. Ani immoo qaqqabadheen jiru qarshii. Simbira argadhaan qarshii madii dhufa arfan tokko dalaan ali keessaa gala. Waan dhugaa akkuma carraa kun ijoollee tokko siree wayii na hojjechiisaa deennaan inna nama kana naa dawwalanii fidii birrii qopheessinee irraa dhahinna birrii 28 kana dhagadhee isaanii kenne. Kuma idee saddeeti mistee raftu zinoo biraashi birrii dhibba sadii jantaa dhabnee kun akkas lafa gogaa rarraan. Maal godhunnoo baruma haadha numa miyaadha bakka jireenyumatti waan ni ta'e. Maalitti maa garaa natti jabaata maal Oromoo garaa jabaachuun maalidha? Oromoo garaa laafisaa kan garaa natti jabaattani. Suman sitti mura kunoo maal nan sobaa? Maal si sosobaa? Maal na kaan numan sii kennanii maa juma ji'aana toon dhufta maal siin kennaan ture. Jaalladheen dhufaa sareen soroo akka deema siin bira dhufa. Rakkoon qaba nama bakka kunoo kanumaaf malee sitti garaa jabaachuun dhugaa kunoo siimini anoo kunoo haadha manaa makee laalee garaa si ittiin jabaadhu. Dhugaa isheen immoo nama gaariidha beektaa dhugaa. Dhugumaanis uummata ollaa wajjin nagaa jiraachuu jedheen gara laafetti fuudhee dhiiree anoo gaara amma argadhu si bira. Isa miti dhugaa nama kunoo kanumaaf malee maa kana sitti waan ta'edha kana sitti garaa jabaata. Dhiisi dhugaa jechuun garaa sitti jabaachuun mini dhiisi dhugaa maali utuu jiru sitti jabaadhattee ta'e maa hin beektu ati naan. Baay'ee nama gallagaa baanee mannoo gurra dubbaa innaan inni amma simbira argadhaadhee kadhaa dhufe. Qodaa kee gurra dubbaa innarraa atiis naan jedhe. Bayitii on bayina akka gootani bakka nama tokkummarraati waan ta'eef malee maa bayitii reen bayina maal manumtuun argamu bakka yeroo kana immoo manni baay'ee mi'aadha. Haa ta'u gaadhaa maalan deemaa fedheefu. Eshi bakka maalan sii godha reega. Mana immoo jirtuni? Jira nama mana. Qodaa gurraa na gargaartu Wayyoo dhugaadhaan bayina bayitii hooti tokkummarraa fuudhi waan ta'eef malee bayitii on bayini dumtitti wal argaa hin jiru. Nagaan jiraadhaa Nojjetu birrii dhibe birrii itti dhuftee hojii hojjettu si haadha kee birrii haa godhu birriin immoo jira. Naan dhufe. Dhuftee? Obaa mana siin kaayini? Baata. Akka qodaa cabaa mana nageessee gara dhimma keetti sokkitee? Anoo gaafa dhiifama jaalladhee miti ati warraas gabaa deemte siloo qofaan taatu. Meechi dhaabattee akkas hin ta'in kaamsee. Anoo xiichaama keessan kana yaaddaa deema. Diina dhaabattee natti hin taane? Akkamidha beektu? Anoo nan dhabe na dhoowwate innis. Maalti sii laata silaa sii laatu? Maa gaanoo rakka deemanii namnis gara natti jabaate maal Oromoon gara laafessa namni maa akkas gara natti jabaate moo walumaa galtanii akkas gara natti jabaattu. Amma nan deere? Anoo nan dhabe. Ammas boorisiin barbaada daraa gabu. Guyyuma tokko naa dabarsaa maalaw? Guyyuma tokko. Amma ka gootu. Barree sana qopheessitu taanaani. Amma deebee dhufutti. Haa ta'u waan qabdu hunda isaa fudhattee yaada. Haa ta'u inumaan baate. Inumaan baa gaanoo. Ani hin barbaadu. Na salphiste. Kana meeri nam tokkotti hin kireessee fudhataa jira seeta isheen namtitti. Obsa. Tola ishee. Mana hin jiranii? Jira. Hin deebitanii? Maal na duddaree? Lubbuu manni hagame narra kadhanis. Maali?
Utuu lafti gannatee yoo dhoqqeessitaniittu kana gidduu. Toliif bona gogaadha malee. Maa sitti natti kireesseeti asii gadi natti taasise. Lukkuun nanaale. Lafa nyaanni irraa na bayanaanis. Hin hojjettu ree? Akka namaa gadi baatee hin hojjettu? Maal hojii oomani liree anoo numan hojjedhu jaaladhee akka dheedhee dhisigaas akka ta'an hin beekani. Akkas hin jedhiin agas. Anoo amma kana idduutti amma dhuftanii deebitanii amma isaa fidattanii deebitan gaammas. Amma akka gootu qarshii ma konaa kennan waan biraa si duukaa dhaabaniira niriyyaa kee miti miriyyaa kee miti ati immoo achii gadi natti taasaa harka amma qarshii konaa kennan gala. Anoo amma qabadhee hin jiru garuu waa yaadeera. Maal yaadde? Hin qabu ani kan isin kennu hin qabuuti alaa fudhaa dhaqaa funu. Fudhaa dhaqaa. Maala kun? Uffata isaan qabu isin yaadeera qarshii hin qabu. Kanaa gadi qarshiin kanatti tilmaamaa? Isayyuu beekaan. Kanaa kaffaltaa? Beekaan dhiisee beekaan jala malee dhiise malee inni yeroo bakkee kana bahu ija godhaattee siree qorraadha manaa koo hojii keessaa naannoo kiraa manaa gaafataa. Abbaa taganyee. Agayyaa hunda isaa yoo laalu bicaan ollaa kanaa natti meera. Maalaan sataree? Ija godhaattee inni siree qorraadha manaa godhuu kan galataa hojjete naannaa inni kiraa manaatti na gaafattin jedhe. Maal baas? Maalis? Baraa murtottee gadi dhahee dabarsoo illaan jalli malee. Akkam akkamaa satar? Inni naannaa kiraa manaa na gaafattin jedhe kanarratti immoo. Na salphiste na salpha. Mana bichaanii gaafa diidatti adda adda ulaa udaan garaatti si haa gobuusi. Ijuma kee argu isaan akkas akkas si hollachiisaa re. Maala lolladha maal bisaan dhaqamee lolladha. Irra teessee laddu. Natti ni jiinaa meem. Ilaa si arguun barbaadu mana kanatti hundoo bayaadha mana keessa. Egaa mana kana gadhiisee baay'ee na rakkadha. Lafan dhaquus hin qabu. Lafan qarshii argadhuus nan dhabe. Fala tokko immoo fala. Haadha manaa kun dhukkuba na qaqqabaa ittiin mana yaalaa keessaa qarshii na gargaaraan jedha. Ashaan gudditi kanan. Qoy. Malan nama baasa maal gochuu jira re? Ciisi gaa dhiibbaa qaba. Nan dawwala gaa sikimu. Hello namoota. Nagaa jirtu? Nagaa galata waaqayyo isa jirtu? Manuma jirtu? Mee kunoo haadha warraa kottola ishee dhukkubennaan kunoo akkasumattiin baadhee halkan guutuu utuun olii gadi fiiguun bulee mee na qaqqabaa dafaati. Dhukkubsattee kunoo baay'ee tokko ciisaa jirtiti. Akkam godhaa? Anoon beeku isheen na albaasa maal na godhattee naan kunoo baadhee akkatti mana fincaanii mana gidduutuun fiiguun bulee. Dafaa na qaqqabaa. Manuman jira. Dafaa ishee. Maalan godharee gaafa dhaqee. Aha. Maala? Dhuftanii? Akka. Nora. Maala oolaa maal fide? Ta'an dubbatiin haa Akka asaati. Yesu mee waan antaa bule kan guutuu. Dhugaamu. Kan guutuu tu irrafi. Tolai. Irratti. Maali? Yaa mooltee kun amma kana reefu mashii betti kan itti bu'iin kaati. Obeetti moo'ee. Obeetti rafte malee yaa bultee kun halkan guutuu Isi mama bochi maal godharee maal mana kimi na kannere. Na jalaa duuti taa. Anuu danda'e. Ela kan tokkoon qofaa kun rafee bulu danda'e ishee malee. Yeroo raree nu oduune dubbi keenya oduune maal ta'a? Dhiisi. Maaloo gaafaan fuudhume. Makiinaa lafatti namne. Maanni wajjujoo. Gaarii tokkitti naa hin fuudhe. Maal gaarii? Loori. Maal rabaasa? Akkuma. Rabaasa giricha manaa nama deema. Rabaasi. Natti Isa wal fajoo dhiisaa maal? Wal fajoo dhaaba? Akkuma namoo. Akkam. Maal isaa deema? Gaarii Maal jedhaa isaa deemtaa? Anoo kunoo na hin dhukkuba ishee dhenaadha waliin na hin dhufe. Maal ta'ee? Ishee tola Ani maalan beekaa. Amma irratti hire? Dhiisi Itti na jalaa wajjin haa moona itti nana. Ela dhaggeeffadha halkan guutuu kaatee abbaa taganyee itti lakkatti irratti rarraatitti bu'u. Halkan guutuu. Maal shubbistaati? Sadaraa dhiisaa. Kan dhukkubsatu. Sakkasii dhiisaa maa isinii maa himmatu namni dhukkubsatu. Maal kun? Mee ansaa cufneeti mee nan taasise maal ta'a? Qoricha namni kun itti godhe beekon. Akka gootu isa dhiisiiti. Kai mana kimi dhaqatu. Maal garaa maalii sii laate maal teessee boo'u maal godharee mana kimi dhaqattu? Waasitti immoo. Dargaggeessi naannoo kanaa maaliif hin fuudhu edeen mucaa ollaa kanaa tokko gaafadde. Utuu ati manaa kee jirtu maal godhii fuudha naan jedhe. Maaliif akka maal? Amma ijoolleen shamarran ijoolleen dhiiraa yeroo bakkee kana keessa deemu.
Ilaahi boroo guddaa kan nuni. Ishee biratti nama tokko ilaalu dhugaa waaqayyo. Amma mana yaalaa geessime kana Ayi mana kimi daga maaloodha maal rakkoon jira? Maaliin hin keessa kiraa manaa fedhee hin gadda liqii simbira nunni maalii mana yaalaa keessa qarshii hin dhabe. Maal birriima? Qarshii? maali ijoollee Qarshiidhaan kanaa. Keessa taa'ee beeka eegees. Dhugaa dha'u qarshiidhaan Wayi kana. deessi nan kennaanis. Isi gaa Mee cidhaan kunoo. Maali gaanoo sinirra lakkisi? Geessi mee maa kanaaf itti ajjeef taa'ee. Haa ta'u kanaan keessa. Bayi geessi. Mee qo'ime. Amma keessa dinna dhiibaa. Waame. Mee sadii si ka'ee geessi. Anoo qarshii namarraan xiqqeeffadheera. Oo kiraa manaa. Dhiisa dha kiraa manaa. Laqam godha la. Laqam si yaa godhu si maano. Maali? Alaame. Mee geessi kana. Sigaa birrii si dabalu. Noo gaati. Ngaa noo. Qoyaa geessu. Dhugaan siin jala birriif immoo wanni jedhiniiti dhaqadha. Namichi badii laqam godheera laqam. Dhagaa liqimsati. Dhala muka kana nyaatu kuna godha. Dhiisa bakka fudhatu kiree isaa nyaatu. Isa dhiisi. Dhagaa akka godhani. Mataa miidhagdee basbaan kaleessas deengades hojii ture miicenne. Na gargaartanii geessitu. Kottu dhaqi dhugaadha dhaqi dafiiti. Itti immoo hin kaachisina ammoo hin kaachisina. Rakkoon qabu. Haa ta'u qaba. Mee deemi. Maali ijoollee namni akkam Dhala nama baasa. Maali waaqayyoo fedhi kan akkamsi diinqaa. Amma argiteetta? Yoo sati ishee beektachuu hin dhuftachuudha. Maal beektatta? Maal mana na ooltu jetti? Achuma mana na ooltu amma maal nagaree hojii goggogaa waan nyaatu mana na ooltu. Anuma toola mana kana. Dhugaamoo. Maali gamaan si taasasallee atillee gamaatti beekta. Itti nyaatu ajeen maal nyaattiree muka gogaa sadii mani. Ana dhaqashii daabboo ishee waan si dhibaa. Ani maal waan si taasaa jechuun masaa kun ishee mana na ooltu. Waan ila ani waan mana kana nyaaddu ishee nyaattee illee achuma masaa nyaattu argiteettani. Ilaame kana nyaattu. Mushee muka gogaa deema. Atis nama sheebasita maal jechuudha. Maal dhugaa maali nama guddaa miti waa akka saasotaa garuu. Maal gaa'e waan. Hin kaanatu. Waa masheen nama dhibaayyuu. Ana dhugaa maticha dhukkubsataa kun nama arrabni goguu ga'e yeroo kana odeessitu ishee miti hin qabu ana dhugaa maadha garuu miidhamamoo maadha dhukkubni. Maal mataalee. Abbaata geenyeetti jedhaan maadha miidhamamoo dhukkuba maadha. Abbaata geenyeellee maasila dhageenye isheen haasaa turte. Namtichi Maal bobaatee maal gubattuu tadeema jedhu. biruma oolta beetti isheen lafa jalaa qottee baarte oduu. Maalimee ilaalime. Isheen iddoon dhufe takkaan sokoskine. Akkasuma maali jamoo dhukkubee taa'e. Beekan tolaash. Bittaale. Tolaash. Ilaalime maali joo jamoo dhukkubee takkaan. Isheen wayyaara diriirsee takka Dhala gooftaa. Wayyoo. Shaangulliitii naannoo shoofti. Sitti dhimneen. Nama alleessite nama keessaa dhugaatte namti kun. Sitti dhimneen. Maaliin nu ashoofti yoo Barantaa garuu shaangulliitii dhiisa qoraan guddaa. Lakkaani. Ifa mana godhaa gaanoo mataa miicannaataan tureeti. Mataan kee Mataan kee lamatti haa bahu mee. Maali shaangulliitii naannoo shooftaa. Anoo dha. Battas. Ture ni kenni.